Tole shamaa akkam jirtu maatii koo kaayyoftuu biyya keessaaf biyya alaa nagaan koo bakka jirtanitti isin haa ga'u. Guyyaa har'aa qubee dubbachiiftuu afaan Oromoo isiniif qabdee dhiyaadheen jira. Haga xumuraatti na waliin tura. Qubeen dubbachiiftuu afaan Oromoo shantu jiru. Shanan isaanii kana kan waliin ilaallu ta'a. Qubeen dubbachiiftuu afaan Oromoo shanan jiran haala kanaan isiniif barreessineetu jira. Gamanaan kanneen jiran qubee gurguddaa eeguu ta'anii gamanaan kanneen jiran kun immoo qubee xixiqqaadha jechuudha. Lamaan isaanii qubeen guddaas qubeen xiqqaas bifaan adda adda haa ta'anii malee sagaleen isaanii tokkicha ta'uu isaanii ni beektu jechuudha. Asitti A guddaa, asitti A xiqqoo. Egaa qubee dubbachiiftuu kanaa tartiiba isaaniitiin asiin gadee isin haa beeksisu. A, E, I, O, U. Jarreen kunis qubee xixiqqaa ta'anii malee kanneen gamaa wajjiniin sagalee tokkicha qabu jechuudha. A, E, I, O, U. Qubeen dubbachiiftuu afaan Oromoo shanan kanneenidha. Warreen kanarraatiin hafan hundi isaanii immoo qubee dubbifamaa jedhamuun kan isaan waamamanii shanan kana dubbachiiftota shanan kana sirriitti adda baafadhaatii qabadhaa baay'ee isin fayyadu waan ta'eef sirriitti irra deebi'uun ilaalaa isiniin jenna. Haga xumuraatti nu waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Kutaatti aanuun qubee dachaa afaan Oromoo qabannee walitti deebinaa. Fayyaa ta'a.